مي خانو كنا نعمل لنومي كنا نسمي فكينة كلها حوجنو دلو تبتي حاجرتي فنو دلو إني أكا إساني يوم بيجاو جد مكان كومبدو ومن نكبجا جدي ياد أمو في اللي كان نبر باكيسا سان كرا ربيتين وني وجتن وني رافين جد كرا نماتين أكسر ثاني أمة أورموتين وني وجتن رافين جد كتابة صدم يتوق أما كتابة قرآن هوني أسر الصدي خدرا شنتره كان لكم تقول لك أمم كتابة توق جنة تقام صدم يتوق جنة وتم تدين كن توق جنة توق أكثر كتقول لك أمني كناس بيجنا ما جيست على جا جيست فأني نوجتني وجساني رب الرجالة نوس جالني في سامر dhaabbachuudha qabna maqaa isaanii bira dhaabbachuu qabna gaaddisa isaan nuu dhaaban jalatti teenyee afaan keenya guddatee har'aan tana qubee sadii guddatee har'aan tana miliyoona 5.5 tamaareen barataan oromoodhaaf kan barumsaa jiru qubee san qabatee aabacaa jecha barachaa jiru miliyoona 8.5 kanaaf hojiin isaanii hojii guddaadha أسرك جيني نموني أكنا أرسا في وريك إسان كفلني دفك إسانيتي في لبو إسانيتي كناف كان دبري كبجون كان دبري بكمتي قدا كنون كاد أفو جارودا حواس أورمودا كمن أنجارات أبو الدجا ديمودا ورا هنگفوتا كينياب كبجا بدا كنو قبنا كان رتي أدميتي كنافو بيرون أدا في والدام برسيسوتا ورمي أدا المثاني شكالي بيوجي تاودان وان كان يادني غره جيكي دم نجني كون كون وان هدو إسانجلتو جيسو كند كينياو وان كان جلت هيريزي رتو جيشودا كابنا أما جل كابوني كون أما كايون كينيا أكما يسميتي أدين استيجتي سفرين استيجرا هوجي تدينوف كوريت كوتو كودابني غرا هندي فما فاونديشن كنادي مودا سجنتا غدالا كمنا هوجي ساليمو بدينان سجنتام كي إبسنوس مجراتي يادا قالتو ما كنت تديرابي Oromoon hayyuu wada dubbachuun nama dhiibbiidha. Obbo Maammoo Qophee waaqa duubee nu haasawaa jira. Inni guddaan kaayyoon waltajjii kanaatis inni guddaan hojiileen hangafoota keenyaan hojjetaman maal fakkaatan kan jiru keessaafuu Dr. Sheek Mahammad Rashaadii wajjin wal qabatee jiru isaanii keessatti maali wanni isaan maqaa waamsisu maali inni fakkiinuuf ta'u jenneeti akka laallu waan barbaadameef. Amma gaa wanni guddaan as keessatti barannu nu barreessitoonni nu warri kominikeeshinii nu warri miidiyaa nu hojii sabquunnamtii mootummaa hojjechaa jiru nu hundinuu isaan kun hangafa keenya ta'uu isaaniiti. Arra afaan Oromoo afaan hojii afaan qorannoo fi qo'annoo ta'ee jira. Gaafa isaan afaan irratti hojjetan garuu gaafa afaan Oromoo reediyoo cabsa kanaaf Itoophiyaa keessatti sagaleen kun reediyoo keessa seenuu hin qabu jedhamee yeroo itti murtaa'ee turetti asi deemanii Somaaliyaa dhaqanii afaan kana afaan miidiyaa ta'uusaa hin garsiisan karee fudhageessan sagaleen isaanii kan Somaaliyaa irraa dabarsanidha. Mootummaan asii afaan Oromoo reediyoo cabsa yeroo jedhu mootummaan Somaalee yeroo sanii garuu hamma danda'an dippiloomaasii guddaa uumanii akka isaan naa himanitti jechuudha. Sabbi ramadaa godhuu fi hamma mootii biyya bulchutti ga'anii reediyoo san daqiiqaa muraasa irraa jalqabanii hanga takkaatti ga'anitti kan jiran. Kafaltii takkaan mareetti
hojii hojjechaa uummataafis miidiyaadhaan hojii miidiyaadhaa irreetuun keessan warra miidiyaatiif warra kominikeeshinii waan taataniif ni beektanii san hojjechaa kan turan ta'uu isaaniiti. Sheekottii keenyaa wajjin yeroo lola Somaalee sheekottiin meeqaantam akka du'an karaa bahaa kanaatti beekamaadha. Isaan kun isaan keessaa kan hafan ta'uu isaatii fi hanga umrii isaanii maayyitti uummata Oromootiif kan hojjechaa turan ta'uu isaati. Inni kaan yeroo reediyoo irratti hojjetan nadaran maamma qopheen beeka ture akkaataa osoo hin bira kuteen beeku jaalleen isaanii wajji reediyoo irratti hojjechaa ture Ayyuub Abubakar ajjeefamee ture achitti. Baay'een isaanii du'aniiru beekamaan Ayyuub Abubakar ta'eetti malee. Qabsoo san keessa turanitti gaa Somaaliyaarraa afaan Oromoo reediyoodhaan kan dabarsaa turan. Sanirraa ka'uudhaan mootummaan Itoophiyaadhaan reediyoo Harar sagalee isaan achirraa dabarsan cabsuudhaaf walaloon isaanii hammam takka ulfaataa akka ta'e hammam takka barsiisaa akka ta'e gartaniirtu. San propaagandaadhaaf jedhee reediyoo Hararitti dhaabee hojii godhatee mootummaallee yaadatee afaan kana afaan miidiyaadhaa akka ta'u taasisee jechuudha. Mootummaa biyyattiillee qabsuun isaanii hammas takka kan deeme ta'uu isaati. Sanirraan dabraniiti biyya deeman hundatti bulchitoota mootilee biyya sanii hanga Saawudi Arabiyaatti jechuudha. Wajjin dippiloomaatikaali deemuudhaan amansiisuudhaan hojii guddaa nama hojjechaa turani. Kaaseetni kun kaaseetta Qur'aana barsiisu ta'uu danda'a. Garuu afaan Oromootiin ummanni Oromoodhaan amantaasaa afaan isaatiin barachuu qaba jedhaniiti kan itti hojjetan jechuudha. Akka waliigalaatti furaa afaan Oromoo yoo kan laallu ta'e guutumaa guutuu ammallee haala mijataa keessa taane hammas takka barreessaa jirra jedhee yaadu. Hiikkaa isaan itti kennan suuraa achirratti kaa'anii hiikkaan isaan itti kennan suuraadhaan illee qabsaawaa turan. Furaa afaan Oromoo irra suuraa jiru irratti tokko tokkoon qabxiin achirratti kaa'ee tokko tokkoon yeroo hiikan qabsoo kan agarsiisudha. Kanaaf nama kana umrii isaa guutuu rabbi ramataa godhuu fi uummata Oromootiif kan hojjetan ta'uu isaafi gaaffii qaamoleen adda addaa haala bittinnaa gaafachaa jiran sirriidha jedhee biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa itti amana. Yeroo ammaa afaan Oromoo kan itti barreessaa jiru laatiin itti barreessaa jiru kutumaa guutti kan isaanirraa fudhatame ta'uu isaatiif beekamuu qaba. Kanaaf faawundeeshinii kana ijaaruudhaan tokkoffaa qabsoo jechuun uummataaf hojjechuu jechuu akka ta'e waan isaan itti yaadannu takka ijaaruudhaan ilmaan Oromoo yeroo guddatan kana qabatanii akka guddatan taasisuun murteessaadha. Seenaan isaanii himatamuu danda'uu qaba. Achi keessatti Obbo Mahammad Qophee qajeelatti ibsee jira. Seenaa isaaniitirraa wanti barannu baay'ee kan jiru ta'uu isaati. Inni kaan kitaabonni maxxansan mootummaa Somaaleetii wajji walii galanii kan maxxansan jira. Mootummaa Saawudi Arabiyaatii wajji walii galanii kan maxxansan jira. Kan osoo hin maxxanfamiin taa'aa jirus jiru. Tokkoffaa seenaa qaban kitaabonni kanneen. Kanaaf seenaadhaaf taa'uu danda'uu qaban. Seenaadhaaf qubeen guyyaa duraa barreessan. Furri afaan Oromoo hiikkaan afaan Oromoo guyyaa duraa barreessan nuu lamni Oromootiif seenaa. Miidiyaan yeroo duraatiif Somaaliyaa keessatti tamsaasaa ture nuu ilmaan Oromootiif seenaa. Kanaaf taa'uu danda'uu qaba. Faawundeeshinii kana wajji wal qabatee ijaarsi ijaaramu kana kan teessisu ta'a jechuudha. Inni biraa kan maxxanfamuu qaba walaloon isaanii. Baga nagaan dhuftan warri afaan hin beekne jiraatanis እንኳን ደህና መጣችሁ. Kanaaf gaa amma kitaabonni isaanii haalli qabinsi isaanii ammatti jiru
waraqaadha. Waraqaan ni bada waan ta'eef seenaa ta'ee namoota laalusaan qabuuf qabsoo uummata Oromoo keessatti seenaadha waan ta'eef kitaabonni isaanii kun akkuma jiranitti taa'uu qabu. Walaloleen isaanii kan reediyoodhaan tamsaasaa turan qabiyyeen isaanii qubee darbachuu qofa osoo hin taane qabiyyeen isaanii Maamad Qophee akkatti dubbisee gartan jirtu isaan akkatti dubbisan gartanii jirtu. Waa baay'ee irraa baramu. Sammuufis boqonnaadha walaloon isaanii irra hedduun isaanii waa'ee jireenyaa irratti kan barreessan. Kanaaf maxxanfamuu danda'u qaba. Faawundeeshiniin kun tokko kan hojjetu inni guddaan kana jechuudha. Akka waliigalaatitti barbaachisummaa faawundeeshinii kanaatiif jenneeti arra kanaaf jirru. Kanaaf koreen amma ijaaramtu tun waltajjii adda addaa, waltajjii hayyootaaf, waltajjii abbootii qabeenyaatiif, qaamolee adda addaatiif waltajjii uumuudhaan akkanumatti waa'ee isaanii irratti hubannoon akka argamu ni taasisa. Isiin kunis hundeeffama faawundeeshinii kanaatiif warreen bu'uura taatanii jechuudha. Warreen bu'uura taatan jechuudha. Kanaaf koree filatamtee ibsuu keenyaan duratti waa'ee barbaachisummaa isaatirratti daqiiqaa muraasaaf ni mari'anna. San duratti garuu amantaa wajjin wal qabatee amantaan sirna dabree keessatti biyyattii kana keessatti amantaan maal akka ta'e hin beekama. Sheekottiin meeqaantumtuu sirna dabree keessatti cunqurfamuu qofaa miti ajjeefamaas yeroo turanidha. Amantaa kanarratti wanti hojjetan guddaa waan jiruuf Sheek Zaakir waa'ee isaanii kanarratti daqiiqaa muraasatti kanneen yoo waa ja'an jechuudha hubannoodhaan. Hayyee galatooma akka isaan as ba'anitti faawundeeshinii kana hundeessuuf namoonni asitti argamtan kuni egaa akka waan kana bu'uureessuuf yookiin bu'uureessitootatti waan isin fudhannuuf maqaa keessan, teessoo, bilbilaa fi imeela keessan nu barreessitu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية بسيطة بوتي منتاتي فيه وجهة تهيئة داخل قاعد عرفتن يو هندسة فاونديشني هيو يوحان الشيخ أبا خيميا الشيخ محمد رشادي فتن بغل قال فتن سنجال akkuma nabiratti hayyuu keenya Obbo Muhammad Ahmad waa'ee isaanii guddoo qopheessee jiraate duratti ibsee ture fixe haa ta'u wanni seenaan sheekha kanaa yoo itti oolan hin dhumu waa'ee dubanne akkuma isaan reefu jaansan gaafa dukkana gaafa sirna cunqursaa nama nyaataa san keessa biyya gaafa Haile Sillaasee jechuudha biyya bahanii diin ilmii islaamaa biyya isaanii baratanii biyya isaaniitti eega baratan ilmii biyyaa baratan yaa'u sirna san keessa sheekottiin keenya hedduutu akkuma addeen seenyetti gorramaa yookaan ajjeefaa ture waan ta'eef diddaa gabrummaatiif biyyaa bahanii ichiin seeraa isaanii akka walii fudhateessan fedhus isaan abbaa amantiidhaati. Akkuma illee fudhateessan abbaa qabsolaatii fi abbaa seenaadhaatiif yeroo gaafa san keessa afaan Oromoo raadiyoo cabsaa aboo raadiyoon ni cabaa jedhee isaan hin dubbatan akka hin cabne warra agarsiise isaan yeroo san keessa akkasuma ammas afaan Oromoo kan banneef gara amantiitiin warri amantii baratu akka ittiin baratuufi akka afaan Oromoo tiisuudhaaf malee gara afaan Oromootti kan deebisaniif barmoonni qubee afaan Oromoo mana barnootaatti baramti. Yeroo san keessa qubeen afaan Oromoo mana barnootaatti barachuudhaaf hiree waan harkatiniif. Qubeen afaan Oromoo mana barnootaa harkattee hiree waan harkatiniif maal godhuu qaban kana keessatti qubee Oromoo baasan kana maal godhuu qaban warreen afaan Arabaatiin amantii Islaamaa baratu qubee sana akka ittiin dubbifatu hiikaasii gara duraa kaayanii akka jechuun arabiidhaan hiikanii akka jechuun fidelli akharaan dubbifama jechuun hiikanii fi gara du'aatti asirra jirtaa waan irraa hiikanii fi
akka warri arabii baratu qubee kana baratu barsiisaan malatti warreen namni arabii barate akka qubee oromoo baratu yaalii guddoo taasisan sana yeroo san keessa manni barnoota afaan oromoo waan hin jirreef harka hojjetan kanaaf kun qabsoo yookaan gahee guddaadha afaan kanaaf isaan dhiisan Sheekh Muhammad Rashaad isaan akkuma reefu mallee Muhammadin yaa'u laatiiniin qubee afaan oromoo barreessuun kitaaba islaamaa barreessuun laadiinaa jedhanii warra jeetu jira laadiina warra qubee afaan oromoo laatiiniin kitaaba islaamaatiin kun diinaa robaaf duudee jiru warra lalummaan gartee mallee hubannoo dhabuudhaan isa illee ture isa hunda cabsanii ummata islaamaatti as baasan kitaaba kana makkaa isaaniif hin geesse kana riyaala miliyoona 30 mootummaa suudii kan ta'eefi taataman riyaala miliyoona 30 fooqii hin jaalan irraa kana riyaala miliyoona 30 jechuun riyaalli tokkichi birrii jahan yoo baay'ee meeqa taalaala miliyoona 30 kananii fi kitaaba waan kana taataman akkamitti ummanni ummata oromoo bira gahuuf kana jechuun yeroo lammaffaa inni akkamatti namoonni itti lafaaqee kitaabni afaan oromoodhaa amantiin baddee biyya seenee afaan oromootiin laatiin jamu tokko dhufe ummanni beeku warri hin beeknes jira dhufe akkana ta'amne jechuun qaban lammata inni maal jedhan isa barraa lammaffaa ummanni oromoo deebii akka hattamatu isaan walitti tolfata inni maxxanfata waan ta'eef qabsoon jeegalmaa hageessa jechaa turan isaan garasmaan sheenni kun amantii biyya isaa irraa biyya oromoo uummata oromootiif gahee guddaa hojjetaa turan dictionary yookaan qaamus hiikaa jechoota afaan namni